እግዚአብሔር ይማረን። አለ ባቢሎን የትም ሳንሄድ ድምፃችን አይሰማም። በመንደራችን ቁጭ ብለን በሰፈራችን ሆነን በአገራችን ሆነን አባቶች በኖሩበት ቀይ ባደግንበት መንደር እንሰደዳለን። አየን እግዚአብሔር እንዲህ ነው። ባቢሎን እንቃጠላለን። መደማመጥ አቅቶን፣ መከባበር አቅቶን፣ መስማማት አቅቶን፣ አንድ መሆን አቅቶን እየተናናቅን አንዱን አንዱ እያዋረደው አንዱን አንዱ እያቃለለው ለካ አብረን ቁጭ ብለን ባቢሎን እንሆናለን። jaalalli araarri waaqayyoo lafa bakka jirtan hunduma keessaniif haa ta'u. Maatii waaqayyoo hundi keessaniyyuu warri biyya keessa jirtanii mataa keenya garuu maal biyya ofii keessatti eegamaa fi eega biyya ofii keessatti aduudhamanii bulanii maaliif jireenya jennee tolutti dhagaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee namatti dhagahama. Biyya ofii keessatti namni bahee garuu dadhabu baay'ee namatti dhagahama. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee qindooma jiraachuu biyya filate. Wanti intarneetaan laalaa jiru waan baay'ee nama onnee jedhu waan baay'ee nama gaddisiisu. Mee maaliif ta'e humna keenya maaloo warri asirratti uummata nagaa uummata beeku olola poolotikaatiin jettanii uummata keenya nu jalaa fixana. Rabbi jedhaa harmeen garaagaraa haati teenya kan keessa gargaara na baatee harrakkatti lafa gangalattee bo'uun ishii yookiin ala ishii maaf ta'a maaf biyya ofii seeran jiraachuu hin danda'amne maaf cuuccama uummanni Oromoo uummata Oromoos ta'ee Amaaras ta'ee maaf cuuccama maaf biyya ofii irratti firii ta'ee ni jiraatan kan nuuroon kan qabeenya isaan iddee isaan guutuutti kan duwwaa deemanii ilmoo ofii guddifatamu maaf seera kanaa ba'aa maaf gojjoo isaanii qe'ee isaanii irraa ari'amu maaliin kan ka'e baay'een ajaa'iba baay'een ajaa'iba dubbachuudhaaf baay'ee nama ajaa'iba. Biyya keenya jallaa hojjennee maal taane jenna garuu warra biyya keessatti akkanatti jiraachaa jiru yoo isaan laaltu harka lama harka dhibba parsantii dhibba biyya ormaa fudhadha gama kan koodha dhugaa dubbachuuf maaliif jennaan biyya ormaatti haa ta'u malee akka barbaaddetti asaan malee jiraachuu eega hin dandeenye biyya keenya jechuudha. Asitti namni eega si tuqne eega nagaa taatee fayyaa taatee hojii keessa yeroo hojjette wanti biyya keenya irraa gargar baasan garuu jedhan duraan dhugaa biyya koonya biyya maal jennee hojjennee gallee maal jechaan ture. Eega namni tokko hojjetee qabeenya ofii irratti seeraan hin jiraanne faayidaan mee faayidaan isaa maalidha? I don't know. Beekuu hin dandeenye maaliif akka ta'e hin beekne
haati takka ilmoo ishee guddifattee irratti ciccirtee luka duwwaa deemtee irratti qoraan muka dammi keessaa guurtee dugdatti baattee ilmoo fi fuulduraan harkatti baattee isaan dugdatti baattee karaa gabaatti dhiyeessee isa gurgurtee kan tokko qixxaa yookiin akaayii nyaattee guddistee ilmoo ishee. Maaf akkas ta'uu danda'ama biyya keenyatti maalirraan kan ka'e maal balleessuun keenya. Dhugaa dubbachuun baay'ee ulfaata. Wannan jedhu qabu. Baay'ee ulfaata. Kiristoosii baay'ee ulfaata. Bichaa Waaqayyo bichaa keenya nuuf hawwisu. Waaqayyo bichaa imimmaan dhiyeessaa wannu jedhu yaa xaramu. Beeku dubbachuuf kan wannan jedhu sun beeku. Bichaa namatti ulfaatu. In ulfaate yaa uummata keenya in ulfaate. Amma danda'ama ta'een sabati godhaa. Musliimni du'aa godhaa. Kiristaanni sabati godhaa. Akka amantaa keessanitti akka amantaa keenyatti akka Waaqayyootti hojii kun furmaanni Waaqayyo bira jira malee namni keenya waliin garaa jabaachaa jira. Garaa jabaatee namni keenya dhugaa dubbachuudhaaf nama ajjeesuunis amma yeroo ammaa nama ajjeesuun akka warri qaraatu laalamu jannummaa nama manatti fakkaatan daa'imman jedhamu guddaan jedhamu tokko jiran tokko akka tarraaggamaa kun jireenya kana dhugaa dubbachuuf jireenya kana jiraachuuf ofii keessa. Father,